warra tiktokii si gala oolu kana keessattuu yoo gisee takka wal fakkaatanii waa barreessan akka itti mataa isaanii makiinaa goommaa hin qabne mataa irra deemtu akkam beektaa osoo argitu jedhista osoo argitu mee daqiiqama 10 osoo argin tuffadhu jedhisitti kun mana kiyyattis eegalan dura dhiisan amma moo deeban eegalan gowwaa ta'uu keessan nan beekaa inaa garuu itti dhiiseet gawwaa wallahi falti amma warra kana barreessu kun hundi gawwaa wallahi gawwaallee gawwaa ambaa hin qabne jechuu falti nama jedhamtan isin jechuu waan namni takka dhiisaa isiniin jee dhiisuu danda'u qabdan isin galee as keessa amma boru rakkadhee jee hoottuu ni ilaalta warra rakkoon irraan cinne mubee hiraftee gastii keessa mee hagana nama kuma takkaaf mee kan jirtanii leesh taaptaaf hin godhinaa guys taaptaa godha hunda keessan toogii cufuudhaaf himi taadaa osoo modiiterri kan kee jiru leesh cannaqamtaa leesh koomentii cufattee teette osoo modiiterri jiru guys baqa block haa godhani ani block isaan godhuun feene bani miyuuti irra block haa godhani block godhuun feene ture ay maal taate leesh mataa waliin si cannaqamaat modiiterri mana kiyyaa nama tokkicha 70 laakota 7 laakota ani block godhuun feene ture yaa garaa laafadha qalli walli abibti block ilaal block godha ilaal mana kiyyaa warra barreessaa jiran block hunda isiitu block godhish shakitti isin dhiisina block godha hunda isii yaa ililli saganaa kana family godden block sabotu ililli takka darbi dalagaan kan keelaal block godhu dashi namni takka yoo namni nagayana hurda fi nagaani fidi ililli takka darbi takkitti isin dhiisin siime yookiin na wajjin lalta malee and ሰው እንዳታስቀርዚ ስር سلكي برا بنتنينا حلالني يلا اتفوفي تاكيتي يسين يسلال بلوك ابي ترباتا ما خجي بريس بلوك ترباتا ما جي خبر ريس بلوك ودي ان ديبو فولون قبو فولون كنو دماتي torbaatama barreessan gubbaa irratti ol siibayaa miti baay'inni isaanii baay'inni nama gabarreesse san akkana gadhayiiti miyuuti irra kaayi nama 250 yeroo tokko miyuuti godheyan 250 yeroo tokko miyuuti godhe wallaahi haadha faaxee bakka 250 yeroo tokko miyuuti sin jedhe bakka isaan kun baay'inna lakkoofsi gizee lakkoofsi akkana baay'inna ol siibaa san isarra gadhoofte dabarsita بس علق يا ما انت ولي هذا زي زبيب ربي اكو ربي تيك توكي بوسي دبي بوسي دوا فانا بوسي ربي تيك توكي بوسي كاي تشاينا تيك توكي في الدي دوا فانا بوفت ما انت مجنك ما انت جوبا بيبتي جهاتما نم جهاتما بليس خوتا اسمه بليس يا امه histanya saniif histi keessan to akkatti isin biyya keessatti isin gubaa jira bika deemta tundu gubachaa waan takka hin jedhi waan takka waliin hin haasa'in bakka waan takka deebisa takka deebisin afaan hin cadhisiiti qubaan laal akkana goota laal qubaan akkana gattuttee qubaan bas afaan hin cadhisi hoota yalla hoota amma deebi'a ammas maa baddan deebi'a wallahi qabri keessa singaltaa jira deebi'a afaan isi quba bichaan laal quba bichaan hojjedha afaan hin cadhisi akkanuma goota bas ni dhufanii migizee takka dimmishaasha bakka lakkoofsi yoo akkanatti koomentii irratti ol si bahe gattuttee ta'u dabarsa wallahi kuchiise ada baate dila sana kuchiise harata machashni ada baate wallahi amma laalee baraanin amma akkuma tasaatitti miyuutu godhuuf osoo deemu moonni godhuuf osoo deemu amman argee bara amma argite bannaatish wallahi waan bareeda nama guys nama kuma takkan dimsaasii balleesse bika takkatti arkitanii xalaasni guteeti amma namni nagiyaa fi arkitee wallahi amma namni nagiyaa jira amma maaltu isaa sobsiisa bifti tiyya
namni sun hundinuu amma nama fooloo na godhee miti jechuu argitanii. Warri na jaalatan kun olaa uumaata akka dubbataan jiran abiifti. Namoonni hin qaqqabtee dabarsita bas akkasitti. Naatee warabbalaadha maatii. No, lamuu koomentiin bifa wal fakkaataa asirra barraa'ee koomentiin gubbaa kanarratti asirratti piin ta'ee ol baanaa dimshaashuma isaanii qaqqabdee inni nusi gaafata namoota kam miyuut godhuu barbaaddas hin jedha. Nama 250 yeroo tokko miyuut godhee bar. Sin ajaa'ibanii garuu. Amma haga laayivii kanarraa bahutti barreessuu hin dandeettan namoonni sun hundi keessan. Guys, tap godhash. Mee bakka miyuutii keessa galiiti nama haga miyuut gootee ol ta'aa ilaaliin inni mul'ata. Bakka miyuutii keessa galii nama haga miyuut gootee. Yaa. Meeqa gooteeti? 350 godhe. Nama 800 godhan. 800. Haala ta'anii yaadne. Abaa sagal guutaa gaayis. Yalla guys, ilillee wal gargaara, ilillee wal gargaara. Abaaboo sagal faamilii. Warri suuraa jaldeessaa, suuraa bineensaa waan akkas akkasii rakkaatanii deemtanii yoo na arrabsitanis isin taqabbalee jira. Because assaasabiin keessan assaasabii ilma namaa osoo hin taane assaasabii bineensaati. Nyaachuu dhuguu nama arrabsuudha. Bineensi ni nyaatanii dhuganii rafaa ni boqotaa achii kaana nama nyaata. Isinis akkasuma ni nyaatanii dhuddan deebitanii nama nyaattan. Ehee chiggira rakkoon qaba na biratti fudhatama qabdan warri akkasii jechuudha. Warri suuraa jaldeessaa minamina profaayilii irraa qabdan naa taataniirtan yoo ani isinii ta'uu baadhellee. Asna namni bareedaa nama narrabsu baraa lafaati. Qoonjoo sun sissaadda balaayyoo. Ana naa taataniirtanii isinin jedha bar warri profaayiliin keessan suuraa jaldeessaa bineensota ofirraa qabdan. Wallaahi takka akka namaatti yaaddaniin beektana akka bineensaatti malee. Ani isinii ta'uu baadhullee isin naa taatan. Jaffe. Ay guys, nama ajaa'ibanii war saba akkanumatti waan takka irratti balleessuu malee tolchuun beekne nama ajaa'iba. Girr jaanii tiktookiin irra gubuudhaaf hayi maali aboo? Muyyattii guyyaa lama keessa bar fooloo 43 fuudhaniitiin 143 keessanii bara. Osoo amma namni chaalenjii wayii ta'ee chaalenjii isinii kenne ayinaa onan beeka namni tokko akka itti buutanii fooloon goone. Si jaalannaa makii galatooma garuu is takka nama ajaa'iba ilmi nama keenya isin galee maal jennaan waan badarratti malee waan gaarii maal abbaa keetii fuula boottii gootee jala kanan lakkoofsa 770 barreessite. Nama wi'aadha faaxee maantaati laal nuti waan gaarii dalagu yoo dadhabdan jechuun waan gaarii godhu yoo dadhabdan waan gaarii dubbachuu yoo dadhabdan callisuun bareedaadha isin galee. Garuu isin balleessuu irratti waa balleessuu bareedaa miti. Osuma ammas jalatti waa takka taatan jechuun sagalee nuu ta'e sagalee naa ta'e haadha faaxee aslii sagalee nuu ta'e ta'a. Ani miti nama rakkateef maaliif akkasitti nama rakkate. Tiktookii namarra cuftan asii deebitanii immoo. Nama rakkateef maaliif akkasitti akka sagalee taanuufiif maqaa nama rakkatee maaf akkasii meeshiin hin godhina. Yaa nama rakkate akkasii akka gubbarra barreessisan barreessitan jechuudha. Isin galee. Osuma ammas jalatti namni warrummaan amma tiktookiin irra cufuu deemtan kuni osuma jalatti waa taasisanii jiraatanillee namni fiigee isinii ga'uumaa isinii tiktookiin irra cufuu deemu kanaa jechuu isin galee. So bareedaan ta'uu akka kun wallaahi namni nama ofii tokko baalagees yoo namni ofii baalagees ta'e gaariis ta'e nama ofii
اوكي ميديا جولي في مسوتا هون جاي جلا شفتن مال سن فيدا ميسن سنف مال فيدا فايدان سنف قبو مالي مي ما nama miira keessa seensitanii waa dubbannee gisee waa jenne waan san qabatanii fiidanii namaaf nama wal nyaachistan dhumarratti jechuu. So bareedaa hin tolsine garee miira namaan tafataattanii namni dubbachuu dadhabeeti miti kabajuma nama tokko tokkoof callisna malee. يلا دفعتي انه مقبل انت بناتش لتورت لايف رتي Fifti wajjin haasa'iin ani hin danda'u. استي لما فاشنا تيجر اركتي Asiif asitti moo? asitti akkanaatti kaina angola dusan khararra usan an bari nura ne beeyta akkasumatti godhadha malee Eegaa. Ababaa saddeet guys. xiqqoo yaa muraanit እንደሚያምር ዴም በጣም ያምራል Guys ababaa saddeet. garuu iyyaala si fakkeessa malee Faazarii sodaadha. iyyaala si fakkeessa lama urachuun Mati. ati maal gootaa uratta akkuma naan godhadhutti usteetuma akkanaa san godhatteetuma hin teessu an bara osoo uratiin godhadhaa bar feekii dabarsun Eegaa akkasii yoo godhe malee faazarii sodaadha. Natti haasawaa. Natti qaaqan danda'an qaaqa isaa. Faazarii sodaadhaa. Ni haasaa inni amma kun yeroo tokko tokko viidiyoo na bonnannaa miti ani yaadadhu yoo godhadhee jiraadhe. Akkasumaan itti haasaa inni amma nun qaaqa. Bakka artifishaalii godhadhu. Waa akkana waa u'uratan kana hin fedhu. Hin uratiin osoo uratiin godhadhu osoo uratiin godhachuu hin dandeessaa bara. Just kamaasti shii kanatti laxafamus xiqqoo yoo akkasii feetus ni jira yoo akkatti kayyattus ni jira. Maal gootaa urataa nuusee godhadha. Kadura uradheetiin jedhe hin dubdee. Maa gurraayyuu kanarra gadi wanna godheetiin jedhe bari ofirraa yaasee bar. Angurra Shan bakka takka. Asir takkan qabala takka lama sadii bakka as biraa immoo takka lama asirraa sadiin qaba asirraa lama qofan qaba hin barbaadu sadii asitti sin fedhu as bira sadii Guyyaa tokkotti asii qabee akkana shan afur gadi waraannadhee akkanatti afur bakka. asirratti lama asirratti afur garuu takkittuma tana godhadha tumbarni bireeddii faaxush Anaa natti tolti tun. yaa maan godhanne ree Santee natti tolti. iidaaf godhadhu Habibti ani gadi ba'uu maa dideessamuun kana deesha akkasii akkana sodaachisaa Anu wallahi anu gabbaan jiru ture anfaan tureetiin jiraawu. Ture. Takka gadi babba'uu sodaadheen beeku samuuna kana maaf akka sodaataa jiru hin beeku. Uffata iidaa bitattee Wallaahi waan takka. anileen bannaati anileen bakka ni jiraami an iida natti fakkaataan jiru. Haalli waan biyya tana keessa deemu jirurraa kan qabatee bar sigalee waan biraatiif osoo hin ta'in. An akka gaafa iida guddaa san cufadhee mana ooluu jedhaaraayi. Iida arafaa jechuun bareeda guddoodha soo hin kabajna garuu. Laayiveera oola gaayis isinii waliin guyyaa san. Sadaqaa guurtanii maaf hin bitatinaa. Gizee ati duutetti si awwaaluuf keenya jeen. Ani bar giiftii tana kanuu kennu haftaa miidhagaa gubatu hiyyeessa akka kennaa kan waan isiin taate hin beekne. Habibti Kan waan ittiin bitan beeku kan akka itti bitan beeku fidee nuu kennaa. Ammoo hiyyeessa akka kennaa kun taa'ee jechuudha hudduu qullaa taa'ee gizee jala kanaa gubattan na ajaa'ibda wallaahi. ani miti gubatan osoo hin ta'in alafaa ta'e bar kadhatuun kunuu nama kan nama ofitti jira tokko jee. Unkaan kadhatu miti dalagaanu gaafa dalagaanu tisiin tasaaqabu namni dalagaa gaafa daleedu dalagaatti kasartuu jira. Dalaguma tanaa gaafa dalagaan deemeetti dhufte